Ammaan kan takkaan isa kuchiisaa waan gaddeebisi. Maal faayidaan ta'e takka faayidaan ta'e nama gadee bara. Mijaan maama kaameeraa marii asirri biddani maama suuqalii teessanii habba takka limjana maarkaan qotin adii fayyadee gootu. Wanyaa dhaasi gootuma. Yeroo jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota keenya. Egaa baga jiraattan isiniin jecha alhamdulillah har'a geenyee jirra. Akkuma beekamu mana yaaddoo jirra. Bootee kanatti asiin dura namatu waan irra dalagee nu bira deeme. Akkuma beektan amma kan argamu mana yaaddootti. Waan isin ajaa'ibu keessaa guyyaa har'aan tanaa wallahi fuulli kennallee ifeetiniin jira. Maaliif yoo jettan alhamdulillah galata rabbii ifaajeen tennallee lafatti hin banne. Anaa fi hiriyaan kiyya kun walii lollu walitti aarree wal fidnee maal jennee ol taallee gadu taallee nama alagaaf wal kennu miti nama ammoo tuyyuu deebi'eetiin wal nyaatu miti. Nuyi namni mana tokko ijaaru citaa waliin hin saamu. Wanni nu deemnuuf waan tokko. Garuu ammoo tuyyuu wanta hedduu nu gaddisiisetu jira. Hiriyaan keenya kan nu fuuneetiin kaameraa duuba dhaabne. Qaama keenya akka qaama keenyatti ofitti aansinee uffata jalaa caalaa ofitti aansinee nama kana fuunee kaameraa duuba dhaabne inni ammoo tuyyuu nu gane. Abbaa Sumayyaa akkuma argitan viidiyoo keessatti akka inni hiikkataa jiru asuu argu. Kaameraa keessatti calliseetiin ilaalee nutti dhiisee akkuma argitan abbaan Sumayyaa ana dhiitee asitti lafaan dhahee isas lafaan dhahee gorra'ee oole albeedhaan albeesitti qabatee. Ati mucaa shufuroo na waa keessa yoo galtiin kana suuqnee dhabnee himalee ani ilkeen adamyaa yeroo sana waa keessa galchuuf gochi inni nurratti raawwate sun hedduu nama dhukkubsa. Nama hedduutu jira hiriyaa hedduu qabna garuu isa amannee finnee kaameraa duuba dhaabne wayita gocha hagas ga'u nurratti raawwateetiin hin deemu. Akka guyyaa gaafa saniitii kan barbaadu jiru hanga ammaatitti hin agarra. Har'a ammoo akka carraa ta'ee silkiin isaa banatee silkii banatee irratti nu bu'ee inni daganneef ta'a. Nu ammoo tuyyuu hin daganne maaliif gochi inni namarratti raawwate kun waan umrii namaa guutuu nama keessaa ba'u miti. Akka rabbiitiif hafne malee akka isaatiif duunee jirra nu hin daganne garuu waan nu daganne itti fakkaachuu danda'a. Isa san dawwalleetiin waamnee jirra. Wanti nu irratti waamne yaaddoon bahee jira. Gale mana jiraa koottu gammachuu kanan wajjin qoodame. Ifaajee qabdaan wajji ifaajje. Koottuutii gammachuu tanan wajjin qoodamii jenneetiin waamne. Yaaddoon illee koottu sin jechuu jira. Nama sannaa waamaa jedhe. Koottu jennee akkasitti dawwallee wanni hafe hin jiru walumaa galatti itti guutee jira qat godhee shakkii tokko keessa akka inni hin galletti kaameraallee nu awwaalla. Har'a booda namni kaameraan waraabullee hin jiraatu kaameraa keenya kaayyannee waraabanna. Kaameraa keenyanii awwaalanna wanta nu har'a isa goonu ammoo ni argitanii wanni inni nurratti raawwate kun waan umrii keenya guutuu nu keessaa hin baane afaan du'aarraa deebi'e. Ilmi kun hiriyaan kiyya kun du'aarraa deebi'e afaan du'aarraa billawa akkatti irratti qabate garuu kasan hundaayyuu fide nu hin wal nyaatu. Sareen ofii isiitii wal nyaattu waraabessa ofirraa nyaatu. Oromoo akkana hin ta'ina. Akki kun eenyumaafiyyuu hin ta'u. Yoo gara duubaa nu oofe malee gara duraa nu oofu. Wanta gara duraa nu oofu haa hojjennu. Malee dhufu jira sa'aatii illee ga'eetu ni jira waan ta'eef jechuudha. Ammati qallicha hiite akkasumayya. Ulaa qoloftee jirta. Jabeessitee jirta hidha. Ulaa qoloftee. Kolfii fidi. Kolfii qabda. Amma waan goota. yaaddoon galee Yaaddoon ta'e. yaaddoon galee Oota. Ta'e gatu. Ala abbaa kaameraa nama nu waraabu namnetiin akkatti si barbaadna sirkiin si dawwalla jawaallee kan cufaadha guyyaa mee maali? naan filan filan man jira akka tasaa ta'ee biyyii ta'e maashaallah yaaddoon galee nama meeshe Yaaddoon sila akka yaaddoon bonii barbaadda? inni barbaada Dhugaama. dhugaa isuma dhugaa isuma Yaaddoon ni bayeetiin jiraalle. Gara mana ta'a kan ta'a. Gara mana ta'a si maa tu tarii 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 sin jedhanii botaan ta'u. Si maa fi bar. Laa botaa maala ka. Tar. Ingin nuti naqaadii miti. Bersama sih terus saya ini. Achi ta'e ta'e botaan kun tusitu nami kaameraa ke maani kenname kabajamoo qabda maal taate naman. Guyyaa meeqa si dawwalatin si dhabne maal sarpiraayizii goona jennetini. Kaliinsa yaaddoo kanarratti illee maal guyyaa meeqa yaaddoon wayii herra gale maal guyyaa lammaffaa isaati bar erga gale. Jawaal kan silkiin kan cufa dhaima si dawwalatin. Oh abdi ati gongomayyoo caqabbanaadhaati. Mee isina tuura. Fardiin ti ay sifinneef eeganamtichi kee kaameraa qabattee dhaabtaa ganamtichi qabuyyuu maal eegaartaati wanni kaameraa bira si kenneef barda. Kamera sih lalu tuh terus. Boora geeffadhu waan kaameraa duuba si kenneef kaameraa keessa gadi ilaalteetiin waan keessa ni hojjetamu alaaltu. Kamera sih tak ikut terus. Namicha abbaan Sumayyaa harka isaa achi hiikkatu kaameraa keessatti ilaalteetiin nutti callisu wanti maayin maal yaaddeet? Kamera sih ramaran terus. Kaameraa kamartu jawaala kaameraa kamartu
keef kaameraa martu kaameraa achi gubbaa jiru kana jechuudha kaameraa keessa gallaalta malee baru nullaaltu achi keessatti nullaalta Kaameraa isin eeguu qaba malee dirqama isin eeguu qaba. Hiikkate fi ganne isin eeguu qaba. kaameraa keessatti mul'ata barra Kaameraa keessa kaameraa deebiseeti ni yeroo laalu Kaameraa keessa ilaala yeroo inni hiikkatu. Kaameraa irratti zoom gootee inni ilaalaa jirtaa. akkamitti akkas gootu kaameraa kana jechuudha hin argine jechuudhaaf kaameraa zoom gootee jirtu viidiyoo yeroo duuba deebiseeti hin jedhu zoom gootee ni waraabde yeroo inni hiikkatu. Ani bas hiikkachuu isaa argeetin jira garuu mootu isinii waliin haatu argeen jibbee jira walaatatu hidheetin gadhiise. Jibbitu ammoo nu ajjeesiif tare Inumaa agartee Akkam godhatee duuf. inni kun guyyaa sayyoo du'e eenyutti fudhate gaafatamaa inni fudhata Gaafatamuu abbaa ajjeesee fudhata. abbaa ajjeesee fudhata. Ayyee. Ati maa inni gaafsan ati maa inni gaafsan maa Inni inni an ta'e kaameraa maru. Kaameraa maru. Kaameraa eessa jiru. Jarri wal qabatanii sanii fi itti kaamoo gallatin. wanta qofa yaada maal gochuudha Namoonni dhufetti yaaddoon galnaan jennaan yaaddoo laalee jedheetiin dhufe illee immoo sun yaaddoon galnaan jennaan asin ta'e dhufe. haa yaaddoo dhufte yaaddoof jecha dhufte jechuudha amma dhageeffatutti maa yaaddoon bee tokko illee hin jiru yoon nan bakka kanatti waamee jechuudha gocha gaafsan ati dalaydee deemti san dachaadhaan sirraa kafaluudhaaf Maaliin balleessudha? wanti itti balleessite hin beekta badii kan keetu iyyuu Dammoota Waan balleessitu sitti toleera akka ajaa'ibaatti. Waan balleessite sun hin beekne ishii. Wanni ati kaameraa dhiiftee deemteef hayyee inni haga hiikkatu agarte. Waata akka nuti hin dubbanne nuti kun akka hiriyaan jennee ofitti dhaabbadhu yeroo tokko dhaabbadhu waan wayii waan siin hin malle wayii ofirraa qabda waan maqaa keenyaaf illee nuuf hin taane ofirraa qabda waan alaabaa harkarraa qabdu kan ofirraa baase Alaabaa mubbaa. Alaabaa baasi. alaabaan alaabaa siin maltee miti shuuf Alaabaa baasi. Baasi alaabaa biraa. baasi bira Baasi. wanni tun kabaja qabdi waan siin maltu miti Baasi. ilmi oromoo waan kana godhateetiin oromoo nyaatu Harkaan gattaa'e harkaan gaggeessu illee gattaa'e kabajaan gattaa'e. Gattaa'e. Ayee taa'ee hin jiru. Gattaa'e. Inni hunguutuun bahuu sira maal balleessite? Harki gattaa'e jennee waan biroo badii kan kee hin beekta waan nu siin jedhu dhagaye Yaaddu kan ittiin waamtan Gadi. mukaan isaan waamtan. Gadis. Maaliidhaaf kan waamtan? itti gadhiisi inumaa Inumayyuu sila asmaraarraa goota. Hannaaf beektaa sabaaf sibar hannaaf malee waan biraatti hin jiru. Eenyu. Seegaa. Bagan si hate. Bagan si hate. kanaa si ajjeesaa yoo magaalatti hannaa Kii dubbata aan nafsee si balleessaa. carraatti qabdi carraa akkatti qofa Maali carraan takka? carraan ati qabdu shukutti naa kenna Shuguxii maaliidhaaf? Shuguxii Us. qala isa kana isaaf bakka nuufo. Shuguxiin maaliidhaaf kan. Sila isaaf shuguxii tokko duraan dursa waa takka faamilii kan keetti irratti dabalte anamma guyyaa har'aa kana rasiida siif jecha guute ofii kiyyaafuu rasiida guuttadheen beekan Rasiida maali akka godhu? hin dawwalatta maatii kan keetitti Maatii maal jedhee dabaluu hin ta'a? jireenya kan amma booda hin jiruun dhaammata warra keetitti Amma booda kaameraa keessatti rasiin isinii mara. kaameraan itti umarti tokko hin jiru mush kaameraan umarti argaa jigee jiin feena booda Laa. umrii kan kee guutuu yoo kaameraan waraabde ati nu fayyadama booda nama nu fayyadu miti Badii koo ta'uu ni beeka. badii kan kee ta'uu kabeetu gocha akkas ga'u gocha lubbuu nama baasuu danda'u namarratti raawwattee badii kan kee akkatti beektaa badii kan kee ta'u bilbilatta warra keetitti ta'ii nama jaalatu ta'uu danda'a nama si jaalatu ta'uu danda'a abbaa kan kee haadha kan kee yookaan buleen danda'e nama ta'e kamittuu dawwalattee ta'een dhaammatta. Laa yaani maatii kiyyaa ofii. dhageessisu. Hin dawwaladhu jettee nani keessaa baasa. Dawwalatta moo dawwalatta? Amma waan kanaan dhaa takkaan isa kuchiisaa waan gad deebisi gad deebisi. Gad deebisi. Deebisi gad. Attai. Attai. Gad taa'i. Sirraa taa'i. Dawwaladhu. Hin dawwaladhu hin dawwalattu yookaan Kan akka olsi akka yeroo akka olsi fuudhu akka lukkuu miila gootutti sila namticha dhageessisuuf deema. Ta'uu sun na buutee na argisiisu san gochaa na agarsiisa. Kiyyaani si warra sitti meera. Rohaan dawwalattaa sii ta'ee gini. Hin dawwaladha badan. Maaliin balleessee Akkamitti hin dawwalanne? Hin dawwalattu taanaan jechuudha amma naas ajjeesa. Akkamitti hin dawwalanne? Nan taakeeti. Hin dawwalattu illee kalaas. Maal irratti yoo maaltu ta'e? Maaltu maali? Maal kan yoo kam maal qabdan kan Deemi deemi. Waan siin galchine keessa hin galiniiti. maal qaban isin isin tokkuma maal Waan siin galchine keessa hin galiniiti. amma midhaan kun maal balleessee qabda kaan isin qabee kaan isin qabee midhaan nama abbaasuma iyyaasee moo maaliif qabdanii teessaniin kanoo? Kun abbaa sumuu Maaliif caalaa yoo. qabdee? Abbaa Sumayyaa. Takka abbaasuma iyyaarraa isin dorga ammas midhaan namaa kaameeraa mari'attanii fiddanii maa ammas isin teessanii? Maal sirraan balleessi? Waan nurratti dalaginarre. Maal sirri dalaga? Maal sirri dalaga? Wanni nurratti dalageen ajjeese. Abbaan Sumayyaa mucaa ajjeesee olee bara.
isin maa nyaata isin lamaa yaadu barbaanne tani maal tani isin lamaa maal nyaata maa walloltan bakka isin irraa xiqqeessee Wa- namni karaa tokko yeroo deemu wadha bulleen waanuma jiru walii galullee waanuma jiru amma isa maaliif fiddarree amma haalata dalagaa inni isoo maaliif fiddarree maa tana way shukuriitti qabatanii teessanii ajjeesuuf fide nama isa ajjeessanii maal Eh. maal isirraa ni balleessanii ajjeesa mucaan kun sababa namni bakka kana isa fide ana inni ammoo tuyyuu sababa isaa du'ee oole haalata sanii achitti maal isaa sitti as fiddarree isaa maaliif ajjeesuuf hedduu inni kun yaaddoon waliin barbaacha dhufe malee du'uuf hin dhufu yoo du'eetiin hin jedhani seenaa na keessa hin baane na keessatti uumamu amma maalee yaadna ta'e hin ajjeesar ni ajjeesa Eh. amma isa ajjeessa hin ajjeesar ate amma maasuutu si deebise deengatti kuttee amma maasuu si deebise Ani yaaddo galee naan jedhanii yaaddoon dhufe naan jedhanii siin dhufe yaaddo laluudha. yaaddoon dhufe jenitti si fidanii yaaddoon dhufe yoo itti jiru fayyadeen biraa fayyadee eessa deem bikaan Gataa eessa deemtaa miti gataa lakkisaa eessa deem Hin deema. eessa deem Yaaddoon hin bikaan galee haadha deemare laal kasaa daan sa'a tana laal an amma laal xiyyaafuu curan ta biraa keessa jira narraa deem waan biraa Akkuma sumee jaatuma malee amma wanni inni balleesse moo kam amma maaliif qabdanii isa narraa deem waan hin gamme Gadi beeme, ati gadi beeme. tumuu miti an tumuu mucaa tumuu deddu Ayo ajjeesoo sitti na jeefture. ajjeesu damee tumuu deddu Ayo sumee jaa ajjeesa malee isaa sitti na jeefture maal. abbaa Ta'e sumayyaa isaallee noonu. abbaa sumayyaa alhamdulillah rabbil alamin yaaddo bakki ni jiru agarre abbaa sumayyaa amma ajjeefnullee jiraatullee du'ullee nu fayyadu feenu ajjeefna feenu dhiibu Inni maal si faayidaa takka nu qaba bakka yaaddoon jiru san jechuudha dhaqeetiin hin fudhu danda'a fedhu humnaan fedhu tolaan amma maal si fayyade isa ajjeesuun. Jaalamaa gallaki saatee muka deematu firaa fayyade. eessatti Bikaraa nama deematu. gattaa'een Kalaas hin deema. eessa Garooti maaliif hojjette waan hojjette san. Kiyaat. Anti wanti Isaa hiikkatu jiru ni gata maaliif itti dhiisa. wanta hojjedheef ani erga inni hiikkatee jedhe jara lamaan lubbuu ofiitiif waliin Maal dhalaa erga inni waan hojjete maaliif hojjettee maali Ogaan hojjetuun arkeen. Naa gaafa dure amma isin yaaddoo sanuu isinii baasisi foon abbaasisiise abbaasuma asuma ta'isanii wal nyaachuu wal tumuu wayii jechuun abbaasuma nyaatamu maal faayidaan ta'e takka faayidaan ta'e nama garee bara. awwalumaa galatti amma abbaa Amma abbaasuma yaaddummaa mana kanatti dhaggeeffatu Ammaa tana isa biddanii saata dhaggeeffatu ma Isa amma sama. saata dhaggeeffatu ma yaaddummaa mana kanatti adeemu yoo an abbaa sumayyaa fi gurbaa kanallee ajjeesee Waan takkalee gurbaalee jechuun hin ta'inu abbaasuma nyaa isinitu golfaa. Midhaan nama waan balleessan qabu. Isinii wal nyaatu garraani isin bira dalagee moo kan baga dalagee isin jirtu. Maa wal nyaatan isin. Amma kan deemas. boo isa deemaa meeqa taa'ime Ta'e. nagaan feetuu dhageettee tillee saada isa deeme tan Maal gurbaa raafata irraa isarraa deema abbaa. Siif dhaggeeffatu sitti maal? maal? rasiida kuma torbaan guute Akkam godhu? warra dawwalateetiin warra sadawwalateetiin nagaatti dhaammatu Nagaatti dhaammatu. Eh. Nagoonni tiruma kanatti isa jeesu fedhanii Eh. mana jamana hidhaa qaalitti seetamu. Takka abbaa sumee jaasa ejjeefnettani fidda. Midhaan asitti ejjeefnettani fidda. Leesha asitti ejjeeftan bika biraatti ejjeeftanii yoo feetan. bakka biraa Hay deemu. Habbaa takka ilmi jana maarkaan tuqatin haa deemu. Hay deemu hotu. Wanyaadhaa fi gontu. Uummata ajaa'ibaa fi isaanii. Yalla deemu. Deemu galfira. Isaan asuma ta'anii haa Sallee wanyaadhaa. buu jecha. Isin maal barbaaddan ammoo uumama isin feetan saniin dhabee baran. ati maal barbaadde mucaa oftee maa inni biraa maal feetaa Akka midhaan fidanii asin jechuudha. Maal isaa uumama kana? Isinii baasa yaaddoo feetan deeman hojii barbaadina yaaddoo nama fara galaa kaayaa. Nama fara dalagaa ta'e isin Gaafa nuti asii bar miila takka fuunee gadi yaane jecha. Isin Yaaddoo achiin ejjee. Maaltu jedhama? Kana ammoo tu qurxii beek. Akka isa ajjeesuun gori jirtu. Ati abbaa sumayyaa baasisiifte malee jara achi jirtu jecha. Akka abbaan sumayyaa hin duuneef jarillee isa qabdee Amma malee. midhaa kana Osoo abbaan maal sumayyaa yoo ta'e. fidanii ajjeesuu Ajjeefti fedhanii? jarri isaa jechi. Maal ajjeesuu feetan midhaan fidanii? Waa inni nurra dalagan gartuudha. abboon haasawuu Isin saalaa irratti kana dalagaa dhabban maan talaati waan akkanaatiin deebiinii yattanii gorsu. Hin deebiinii maal? Ajjeesuu feetan isaan. Dabarsee diinaaf nu kennee moo? taa'ime kottuuti Waan gataa mataa na zoorsittanii mataa na zooreeni. Hangumaa silaa yaaduu mataa yaada waan yaaduu Amma yaadu- wallaalchistanii jirtan. saada dhaggeeffatu sitti maamma gurbaa kana jechuudhaan kan isin jechuun jiru ajjeesuuf illee hin deemu maaliifi Maal fidanii asii ani tarree? nama ajjeesuu miti yaa kana waan hedduu shakkiin kiyya tokkoffaan mucaan kun wayi isaa wajjin harka wal keessaa qabaataadha ijoo keessatti osoo argu Amma raafuu gurbaa kanarraa. boo maal godhu jirtas kenneef Mandaa'ini abbaan sumee ijaan dhufee abbaan sumee ijaan dhufee dhuftan. Maa qotqotu nu godha taa'ee. akkasii beektaa saada mucaa ajjeesu baasuun ta'in mucaa sodaachisee rifachiisatiniin waan keessa jirtu baasisuuf wayita waan kanaan sodaachisanii jedha rifatee abbo ani waan akkanaa miti waan akkanaa keessa jiru akkana naa godhanii waan kana keessa nana kan jedhetti Uummataan eessa wal beeka bicaa isinii fidee shakkiira waan shakkisiise waan arginutti Waan shakkisiise akkanaa nurra dalagee sila fiitti shikin itti addame. hoggaa si gollattan inni sinirra dalagu malee maal godha isa dhiistanii fi wal nyaattan. kana hin beektu namicha kana hin beektu humna inni qabu namni kun nama har'aatii miti humnoomni kenna kana miti abbaan fedhe
midhaan kana amma fituu qabdanii ogguma yaaddoon dhufe sani maaliif nurratti hojjettaa jettanii gaafachuu dandeessan malee amma nu yaada biraa keessa jiru yaada biraa fiddanii nu hiitanuti. Amma sa'aadhaan walumaa galatti jechuudha mucaa ajjeesuuf illee hin deemnuti dhiifama si gaafa na dhiifama nuuf godhe dhiifama guddaa jechuudha. Maaliif mucaa cinquudhaaf wanta san goone malee sisirfachiisuu miti. Hardhallee borillee yoomillee sanan halkanii guyyaa sun jenne yaaddoo barbaacha hin dhiifnu haga yaaddoo fuunee mana kana galchu nutti hin ciifu. Kanaafuyyuu dhiifama. Maal qabu